qabxiin inni lammaffaan immoo warroottan chaayinaalaa isirratti dalagu jiru rabbiin jazaa isin haa kafalu, rabbi isin haa gargaaru. Addunyaa kanatti illee rabbiin isin haa gammachiisu isiniin jedha. Warra chaayinaalaa isirratti dalagu jiru obboleeyyanti koomentii akkasii yoo barreessitan ana qofaaf osoo hin taane badii maayishitu odoo argitanii gorsa nama gorsa malee koomentii akkasii koomentii laphee nama jabsu waan koomentiin sun jedhu asirratti himuu hin barbaachisullee hin barbaadullee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan? Baga jiratan baga waliinuu jiraan isiniin jedhagaa akkam jirtan? Nagaa alhamdulillaahi. Sabbadee sadabamtee jechuun keessan oolamu gaa'ee wanni dhabamneef akka isinuu beeytanii waan nu jiru ni beeytanii gaa'ee gaddatti jirra. Gaa obboleettii teenya tana bira gara fuula rabbii deemtee rabbiin rahmata haa godhuufi caffee jannataa rabbiin afuufi isin jedha gaa'ee obboleettiin teenya baay'ee nu bira deemu isiitiin baay'ee nu dhagameera. Hayyegaa har'ammoo gaa waan adda addaatu gaa na dirqamsiisee akkan dhufee viidiyoo waraabuu na godhe. Sunis maal jettan gaa qabxiilee lamatu jira. Qabxii lamaan tan ammoo isiniin xiqqoo irraa haasa'uu deema. Dubbiillee isinitti hin dheeressu, baay'ee isinitti dheeressuufillee hin dhufne. Kanaafuu gaa qabxiin inni dura maal yoo kayyattan taate gaa wanni hagammatti gabbaanee gaddallee ibsachuu na dhoorge. Gabbee gaddas ibsachuu wanti na dhoorge gaa'ee isinis beeytanii duuti obboleettii teenyaa nama tokko tokkoof daldala ta'ee chaayinaala ittiin kaafatanii gaagara maallaqatti jijjiiratanii kun safuudha. Aadaa Oromoo keessallee hin jiru, akka islaamummaatti illee hin jiru. Kun gaa nama du'e irratti daldalachuun gaarii miti. Kun akka nama biratti fi rabbi biratti illee kun jibbama waan ta'eef kanaafuu gaa sanumaa fi Oma kanaatiif jecha gaanulleen baay'ee gaddinee waan ta'eef baay'ee gaddee waan ta'eef jecha saniifin gabbeellee gadda kiyyallee hin ibsatiin dhiifama naa godha. Hayaat jechuun obboleettii teenya baay'ee kabajaa ni jaalanna. Rabbiin nama jaalatu fudhata. Kanaafuu gaa isiin immoo gara fuula rabbii deemtee isiin bakka dhugaa jirti, nutu bakka dhagaa kana jira. Nulleen karaan keenya kanuma nullee achumatti deemuuf deemna. Guyyaa eegganna maleedha. Kanaafuu har'a gaa xiqqishuu wanni na gaddisiisee akkan gabbee viidiyoo waraabuun na dirqamsiisee tokko viidiyoo viidiyoo isii ka isiin hospitaala itti ciiftee achitti osoo dhukkubsattuu ka viidiyoo waraabanii gadhiisanii fi olii gadiin miidiyaa irraa farsan kanaatu akkan gabbee yaasa'ullee na godhe fi suuraalee ishii kanneen miidiyaa irraa akkana olii gadi fiigu kanatu akkan gabbee dubbadhullee na godhe. Kunis immoo haraamaa obboleeyyan tiyya rabbii keessan sodaadhaati. Rabbii keessan sodaadhaati viidiyoo isii warriif jalaa qabdan hagaa. Kanaafuu gaa ani immoo asirratti xiqqoo wanni haasa'uu barbaadu ammallee qabxiin inni lammaffaan immoo warroottan chaayinaalaa isirratti dalagu jiru rabbiin jazaa isin haa kafalu, rabbi isin haa gargaaru, rabbiin isin bira haa dhaabatu. Addunyaa kanatti illee rabbiin isin haa gammachiisu isiniin jedha. Warra chaayinaalaa isirratti dalagu jiru nulleen yoo rabbi jedhe anaa fi saahiban waliin jiru wal qabannee nulleen chaayinaalaa isirratti yoo rabbi jedhe irratti dalayneetiin ilmaan ishii tanaa fi maatii ishiillee ni gargaara jennee abdii qabna. Yoo rabbi jedhe inshaallah rabbi nama sannu haa godhu. Kuni kanaan sotogaa ammallee gaa qabxiin inni sadaffaan baay'ee natti ulfaatee ka dhugaa rabbii amma viidiyoo kana kan dura haasa'e qofa osoo hin taane inni sadaffaan kun baay'ee kana gaddisiisee akkan dirqamaan gabbee viidiyoo waraabu kan na godhe. Obboleeyyan tiyya Hayaat jechuun obboleettii teenyaa ni jaalanna, ni kabajnallee. Hojiitu waliin nu dabalee ni waliin hojjannaa waan ta'eef duraanis hojiin hojjechaa turre. Kanaafuu amma haala ishii waliin turre kana isinii himuu kootii miti, sanallee isinii himuufillee miti. Isiin bakka dhugaa jirti, anatu bakka dharaa jira. Wanni kana jechuu barbaadeef maal isinitti fakkaate? Viidiyoon kana dura viidiyoo kiyya kanin ani
akkanumatti waa'ee sirriitti haasa'e suni san qabatanii namni viidiyoo cicciranii haasawa biratti wanna godhanii haasawa kiyyaaf kaysii wal bira qabanii viidiyoo irraa dalagachaa warri jirtanilleen boleeyyanti yaani haatuma waan akkanatti hin balleessine badillee hin qabdu isiin wallahi siinatti hin balleessine kanaafuu inni bira immoo baay'ee kana magaddisiisu viidiyoon ani gadhiise guyyaa viidiyoon sun gadhiifamte laalamee duraan dursee viidiyoon sadeen osoo isin lubbuun jirtu waraabee gadhiise viidiyooleen sanniini viidiyoo san laalanii namni amma koomentii barreessee koomentii baay'ee nama gaddisiisu baay'ee Oromoo irraa hin eeggamne safuu kan qabne jechaa jirtu obboleettiiti yookaan obboleessa kiyya rabbii keessanii jedhaati video taarika laala miidiyaa irra wanni dalaynuuf isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf isin kofalchiisuuf waan barumsa qabu isin daddabarsuudhaaf kan kana fakkaatanii asirra miidiyaa kanarratti yaaneetumaan konfinees taphannalleedha amma immoo bakka dhugaatti dhufe dhugaan hin qal'atti malee hin cittu warri koomentii akkasii barreessisuun obboleeyyantii koomentii akkasii yoo barreessitan ana qofaaf osoo hin taane homo biraatuyyuu badii mooyitu osoo argitanii gorsa nama gorsa malee koomentii akkasii koomentii laphee nama jabsu koomentii sana amma asirratti baal jedhan jedhee waan koomentiin sun jedhu asirratti himuu hin barbaachisullee hin barbaadullee kanaafuu dhiifama naa godhaati isinittillee afaan darbee dhiifama naa godhaa obboleeyyantiyyaa kanaafuu koomentii akkasii sanii barreessuun duratti guyyaa viidiyoon sun gadhiifame ilaalame tamam guyyaa viidiyoon sun gadhiifame ilaala achirra dhaabadhaatii koomentii barreessaa viidiyoon guyyaa kam gadhiifame odoo isin lubbuun jirtumoo odoo isin eega isin fuula rabbii deemtemoo jaraati ilaalati sirritti ilaala taarika inni guyyaa inni gadhiifame ilaalati akkasitti murtee irratti dabraa isin jedhu kanaafuu hedduu na arrabsu keessanitti gaddee osoo hin taane koomentiin tokko namoonni tokko baay'ee kan nama gaddisiisu waan jechoota nama gaddisiisu waan barreessaniif saniifin bahee akkan dubbadhu na godhe dhiifama naa godha an kana ajandaa godhachuuf illee miti irra deebiillee waraabuuf illee miti har'a booda waa'ee hayaatiin isinitti hin deebi'u obboleeyyan kiyya dhiifama naa godha kana booda yoo rabbiin nu taasiseetiin jedhe rabbiin nu gargaareetiin jedhe chaayinaala isirratti hojjennee ilmaan ishii tana gargaaruu akka isiin hamileen ilmaan kana hamileen hin tuqamne akka ilmaan tana hamileen hin tuqamne rabbii fi isin waliin dhaabanne yoo rabbi jedhe inshaallah bira dhaabanna jedheetiin kana jechuuf isin dhufe akkasiiti kanaaf dhiifama naa godhaa isinilleetti dabree isinillee jechoota illee isinitti dhedheeresse dhiifama naa godhaa hordoftoota keenya inshaallah yoo rabbi jedhe viidiyoo biraatii walitti dachaana viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaanutti nagaan naa turaa isin jedha obboleeyyantinna afoon allaa egaa dhiifama naa godhaa hangan yooniin balleessillee isin jedha nagaan naa jiraadhaa